addi bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF haala adda ta'een akka galmaa'uu murtaa'u boordiin filannoo biyyaalessaa beeksiseeti jira. Baatii gannaa hafe keessa hammi roobaa cimaatee jiraachuu akka malu Inistituutiin ragaa haala qilleensa Itoophiyaa beeksise. Atileet Taamiraat Tolaa maaraatoonii Paarisiin warqee jalqabaa argamsiiseeti jira. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu jaalatamoo daawwattoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa isin haa dhaqqabu. TV waliifirraa oduulee isaatii kanaaf qindeeffanne isin biraan geenyaa oduu isinitti himuudhaan kan isin faana turtu an Asaantii Maammadii hanga xumuraatti nu faana tura. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF haala adda ta'een akka galmaa'uu murtaa'u boordiin filannoo biyyaalessaa beeksiseeti jira. Dhaabbatichi qaamni seerummaa akka dhaabaatti amma dura qabaachaa ture akka deebi'uuf gaafatee kan ture ta'us boordichi gaaffiin sun fudhatama akka hin arganne beeksiseeti jira. Boordiin filannoo galmee dhaabbatichaa haala addaan raawwatame jedhe jimaata hagayya 9 bara 2024 waraqaa ragaa galmee haaraa dhaabbatichaaf kennuu ibseeti jira. Boordichi TPLF seera qabeessa ta'ee beekamtii akka argatu kan ta'e bu'uura labsii caamsaa darbee dhaabbilee karaa nagaa socho'aa hin turre deebisee galmeessuuf baaseen ta'uu beeksiseeti jira. Waraana kaaba Itoophiyaatti dhalatee waggoota 2 gaggeeffamaa ture keessa paarlaamaan Itoophiyaa dhaabni TPLF dhaaba shororkeessaa jedhamee akka labsamu mirkaneessuu hordofee seera qabeessummaan dhaabbatichaa haqameeti ture. Waraanichi waliigaltee Piriitooriyaatiin goolabamuu hordofee dhaabichi seera qabeessummaa deebifachuuf gaaffii dhiyeesseen ministeerri haqaa labsii addaa baaseeti jira. Dhaabbatichi labsii kana hordofee akka dhaaba haaraatti galmaa'u osoo hin taane kan barbaadu seera qabeessummaa amma dura boordicharraa qabu akka deebisuuf akka ta'e dubbi himaan dhaabichaa obbo Amaanu'eel Asaffaa himaniiti jiru. Paartiin kun iyyata isaa seera qabummaan isaa duraanii akka deebi'uuf gaafatu ji'a darbee boordichaaf dhiyeessus labsii haaraa ba'e keessa seera qabeessummaa duraanii deebisuu kan jedhu waan hin jirreef gaaffiinsaa kufaa ta'uu boordichi beeksiseeti jira. Labsiin dhaabbatichi ittiin galmaa'ee fi haaromee ba'e keessatti dhaaba hokkaratti galee haqameef seera qabeessummaa duraanii deebisuu kan jedhu waan hin jirreef seera qabeessummaan duraanii haa deebi'uu gaaffii jedhu hin fudhanne jechuun ibsi boordichaa ni akeeka. Obbo Amaanu'eel labsii haaraa keessa seera qabeessummaa duraanii deebisuu yaadni jedhu waan hin hammatamneef seera dabalataa qopheessuuf mariin gaggeeffamaa akka ture himaniiti jiru. Dhimmicha irratti mootummaa federaalaa waliin dubbachaa turuus himaniiti jiru. Labsiin paarlaamaa Itoophiyaatiin raggaasifame dhaabni hidhannoon qabsaa'aa ture seera qabeessa ta'ee galmaa'uuf karaa nagaa qabsaa'uuf waliigaluunsaa qaama addaan akka mirkaneeffamu labseeti jira. Maallaqa seeraan ala dabarfamuu fi yakkoota faayinaansii ittisuu keessatti qoonni baankotaa cimuu akka qabu tajaajilli nageenya faayinaansii ibseeti jira. Dhaabbatichi mata duree maallaqa seeraan ala dabarfamuu fi yakkoota faayinaansii biroo ittisuuf qooda baankotaa jedhuun marii qooda fudhattoonni irratti hirmaatan adeemsisaati jira. Daayirektarri olaanaan dhaabbatichaa Muluqan Amaara wayita kana akka ibsanitti mootummaan fooyyeessa diinagdee gooroo ulaawwan damee diinagdeen jiran sirreessuuf akeekkate ifoomsuu beeksiseeti jira. Imaammanni fooyyeessaa fi bu'a qabeessa kan ta'u yakkootaa fi seeraalummaa ittisuun yoo danda'amedha kan jedhan daayirektarri olaanaan kun sochii seeraalummaa gama ittisuutiin shoorri baankotaa guddachuu qaba jedhaniiti jiru. Kaayyoon marii har'aas maallaqa seeraan ala dabarfamuu fi yakkoota faayinaansii irratti mari'achuun hubannoo waloo qabaachuu fi furmaata isaa irratti kallattii kaa'uuf ta'uu dubbataniiti jiru. Barreeffamni ka'umsaa yakkoonni faayinaansii akkamitti argamu qabiyyee akkamii qabu jedhanii fi dhimmoota wal fakkaatan irratti waltajjicha irratti dhiyaataniiti jiru. Baatii gannaa hafe keessa hammi roobaa cimaatee jiraachuu akka malu Inistituutiin ragaa haala qilleensa Itoophiyaa beeksise. Baatii gannaa hafe keessa roobni idileen olii jiraachuu akka malu itti aanaan daayirektar olaanaa Inistituutichaa Dr. Asaaminoo Tashoomaan dubbataniiti jiru. Haalli qilleensaa kun qonna bishaanii fi eegumsa naannoof faayidaa qabaatus miidhaa qaqqabsiisuu waan danda'uuf hawaasni of eeggannoo taasisuu akka qaban hubachiisaniiti jiru. Kutaaleen biyyattii adda addaa rooba cimaa idileen olii argachuu akka danda'an Dr. Asaaminoon eeraniiti jiru. Keessattuu sululoonni akka Takkazee, naannawaa Abbayyaa, Awaash gara olii fi Qooqaa dabalatee rooba cimaa idileen olii argachuu malu jedhan.
Naannoo Tigraayitti dhukkuba busaa fi koleeraa ittisuu fi to'achuuf qooda fudhattoota wajjin hojjetamaa akka jiru Biiroon Fayyaa Bulchiinsa Yeroo Naannichaa ibseeti jira. Hoogganaan Biiroo Fayyaa Bulchiinsa Yeroo Naannichaa Dr. Amaanuel Haayilee akka dubbatanitti kanaan dura naannichatti busaan kan mudatu yeroo ganni bahee ture jedhan. Haa ta'u malee baatii gannaa baranaa haala hin baramneen busaan babal'achuusaa eeranii keessumaa tamsaasni busaa waxabajjii ture baatii adoolessaatti dabaluu eeran. Kanarraa ka'uun aanaalee tamsaasni busaa keessatti baay'atu adda baasuun bulchitoota aanaa fi bakka bu'oota uummataa waliin mari'achuun furmaata kaa'uuf carraaqama akka jirus ibsaniiti jiru. Hawaasni agoobaratti akka fayyadamu, qulqullina bishaan naannawasaa akka eeguu fi mallattoon busaa wayita argame gara buufata fayyaa akka dhaqu hubannoon kennamaa jira jedhan. Gama biraatiin baatii darbee naannichatti koleeraan mudatee turuusaa fi tumsa taasifameen to'achuun akka danda'ame ibsan. Dhiyeenya koleeraan aanaalee lama keessatti mul'achuusaas himaniiti jiru. Namoonni dhukkuba kanaan qabaman wal'aanamaa akka jiranis dubbataniiti jiru. Sababni ka'umsa koleeraa ijoon bishaan qulqulluu hin taanee fi mana qulqullinaa sirnaan fayyadamuu dhabuu ta'uu kaasanii dhukkuba kana to'achuuf tumsi taasifamaa jiras jedhaniiti jiru. Naannichatti dhukkuba busaa fi koleeraa hatattamaan ittisuu fi to'achuuf dhaabbilee fayyaa federaalaa fi qooda fudhattoota biroo waliin hojjetamaa akka jirus eeraniiti jiru. Biraaziilitti xiyyaarri kufee caccabee namoonni 61 du'an. Xiyyaarri namoota fe'ee imalaa ture Biraaziil bulchiinsa Sao Paulo keessatti kufee caccabuun namoonni 61 lubbuun darbaniiti jiru. Xiyyaarri bulchiinsa kibba Biraaziil Kaaskaavel irraa ka'uun gara magaalaa Vinheedoo jedhamtutti imalaa ture kufee caccabuun namoonni xiyyaaricharra turan hunduu lubbuudhaan darbaniiti jiru. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa ture yeroo xiyyaarri samiirraa gara gaggalaa lafa dha'u agarsiisa. Xiyyaarri ATR 72-500 kuftee caccabde kun imaltoota 57 fi balalistootaa fi keessummeessitoota fe'attee turte. Kanneen xiyyaaricharra turan keessaa kan lubbuun hafes hin jiru. Pirezidaantiin Biraaziil Luulaa da Silvaa gaddatti dhaga'ame ibsuun maatii namoota du'aniitiif jajjabina hawwaniiti jiru. Bulchiinsa Sao Paulo bakka xiyyaarri itti kufee caccabe kanatti gaddi guyyaa 3 labsameeti jira. Xiyyaarichi kan kufee caccabe bakka namoonni jiraatanitti ta'us jiraattootarra miidhaan dhaqqabee akka hin jirre himame. Abbaan taayitaa Civil Aviationii Biraaziil gamasaatiin xiyyaarri kufee caccabe kun bara 2010 kan oomishamee fi haala gaariirra kan ture ta'us beeksiseeti jira. Atileet Taamiraat Tolaa maaraatoonii Paarisiin warqee jalqabaa argamsiiseeti jira. Olompikii Paaris 33ffaan fiigicha maaraatoonii gaggeeffameen Atileet Taamiraat Tolaa tokkoffaan xumuruun meedaaliyaa warqee Itoophiyaadhaaf argamsiiseeti jira. Atileet Taamiraat dorgommicha sa'aatii 2 fi daqiiqaa 6 fi sekondii 26 seenuun injifateeti jira. Taamiraat turtii waggaa 24 booda Itoophiyaadhaaf meedaaliyaa warqee fideeti jira. Atileetiin Beeljiyeem Bashir Abdii sadarkaa 2ffaan goolabee badhaasa meetii of harka galfateeti jira. Atileetiin Keeniyaa Benson Kibruto sadarkaa 3ffaan xumuree meedaaliyaa naasaa argateeti jira. Atileetiin Itoophiyaa Dheeressaa Galataa sadarkaa 5ffaan yoo goolabu, Atileet Qananiisaa Baqqalaa akkuma waadaa galee ture atileetota Itoophiyaaf hamilee ta'uun sa'aatii 2 fi daqiiqaa 12 sekondii 24 goolabeeti jira. Morkataan isaa atileetiin Keeniyaa Kipchoogeen sa'aatii 1 fi daqiiqaa 39 fi sekondii 38 xumure. Kanumaan walqabatees ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad injifannoo atileet Taamiraat Tolaa maaraatoonii Paaris irratti warqee argamsiisuusaa ilaallachiisuun baga gammaddan jedhaniiti jiru. Muummeen ministeeraa ergaa karaa fuula miidiyaa hawaasaa isaaniin dabarsaniin atileet Taamiraat Tolaa gooticha keenya ammas maaraatoonii injifachuun warqee argamsiisee alaabaa biyya keenyaa ol kaaseera jedhan. Pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilawarq Zawudee Taamiraat Tolaa gammachuu uummataaf maluu fiddeef injifannoon har'aa hiikoo addaa qaba, Waaqayyo si haa eebbisu jechuun gammachuu isaanii ibsataniiti jiru. Egaan jaalatamoo daawwattoota keenya Waliif TV irraa oduuleen sa'aatii kanaaf isiniif qindeeffannee kana gaammaa turanii oduu isinitti himuun kan isin faana turte an Asaantii Mahammadiin ture. Qophiileen Waliif TV hafan itti fufuu turtii gaarii.